adeemtuudhaan otoo naa baaftanii gaariidha. Yeroo hundaa viidiyoon ani waraabu viidiyoo karaa deemudha jechuudha. Karaa deemaa jechuudha. Baasii keessa jira. Innaa sagaleen baasii sinitti dhaga'ama jechuun kan abdii qabu jechuudha. Innaa maaliif ammanii mana ga'uutti waan tokko waliin mari'annaa eegananii wanni nuti waliin mari'annus immoo waanuma jiruu fi jireenya ilma namaati. Namni kamiyyuu jechuudha jireenya isaatiif waan inni yaadin hin jiru, waan inni godhin illee hin jiru jechuudha. Of fooyyessuudhaaf jechuudha, of jijjiiruudhaaf jechuudha. Wanni namni hin godhin hin jiru jechuudha. Innaa maaliif amma fakkeenyaaf gola gandaa keessa teenyee wanti godhaa jirru of jijjiiruudhaaf malee of xiqqeessuudhaaf miti jechuudha. Maaliif of guddisuu jechuun amma yuutuuba kana yoo waaqayyoo itti nu milkeessee nama tokko nama lama miti. Innaa nam tokko nam lama miti jechuudha. Namni yuutuuba kana fayyadamu nama baay'eedha kan fayyadamu siniin jedha. Innaa maaliif immoo mataa kee gorgortanaan jechuu dandeessu. Gisee tokko tokko gorgoruun barbaachisa ta'ee hin beeku jedha. Innaa maal sinii kaasuu barbaadee kananii namni of jijjiiruudhaaf inni jalqaba of jijjiiruudhaaf of fooyyessuudhaaf jireenya gaarii jiraachuudhaaf gara fuulduraatti illee yoo dhala argatan dhala sanaa akka keenyatti gola gandaa keessatti hacuuccamtee gola gandaa keessatti tuffatamtee gola gandaa keessatti waan meeqa nurra ga'e jechuudha. Dhalli keenya akkatti hin guddanneef akkatti wanni nurra ga'e dhala keenyarra akka hin geenyee fi jechuudha kan nuti biyya ormaa kana keessatti yaraa fi gaarii dabarsaa jirru jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi ani biyya kana seenee jechuudha. Biyya kana biyya nama jiru kana seenee ani jaa hin beeku. Yeroon beekuuf jiru baay'ee boqonnaan qabaa. Baay'ee keessi kiyyallee gammachuu na qabaa. Bakka wanni hundaa ani beeku naa mijata jechuudha beekuuf. Amma ergan biyya kana seenee haalli xiqqoo naam jechuu haalli naam jechuu deebis immoo haalli jiruu fi jireenya beeruu fi haalli jiruu fi jireenya biyya nan amma keessa jiru kun waliin simatu jechuudha. Beeruu fi akka barbaadettidha kanatti uffatu akka barbaadettidha kanatti nyaatu dhiqee madaamii achi dubbatta waa tokko dadhabe yoo jette mirga keetu dadhabeera bakka wanna dadhabe tokko diidhaan ishee hojjechiisuu hin danda'amu. Kan dadhabe jedhan kana dadhabde waan ta'eef guddisne jechuudha. Garuu asitti kan keessaa yookiin gara barii sa'aa meeqaan akka ka'amu sa'a 5-4 walakkaan bakka ka'amtu jira jechuudha. Beeruutitti fakkeenyaaf baay'atee baay'atu sa'a 6 walakkaa sa'a 7 walakkaa. Gaafa hojiin hin jirre torbaa fi meeqa siniin jedhu 7 walakkaa haga 8. Gaafa hojiin hin jirre bichaa malee gaafa hojiin hin jirre immoo nan rafa jechuudha. Xaaxaa boqonnaan qaba. Firiidha jechuudha sammuu biyya. Garuu biyya kana keessatti wanni dhaamsa ijoollota beeruu keessaa dhufanii fi dhaamsan qaban jechuudha. Dhaamsa maaliifi maal jedhu seetan madaamonni anaa waan isaan naa jechaa ture. Namni beeruu irraa dhufe nama qixxee Ameerikaa fi Awurooppaa irraa dhufeeti. Hojii hin dandeessu. Hojii achitti hojjetanii dhufanii asitti hojjechuu hin dandeessan ni jedhu. Innaa kanaafuu maal isiniin jechuu barbaadee kananii yoo ta'eyyuu jechuudha. Yoo ta'eyyuu yoo dhuftanu yoo ta'eyyuu hojiin achii hojiin asii waan waliin madaallee ni dadhabama.
achitti fakkeenyaa fi cidaatiin jechuudha. Cidaatiin ganama akkam sa'a 8 walakkaa jechuun akka Itoophiyaa sa'a 2 walakkaa yookiin immoo aga sa'a 2 yoo jammarte sa'a 1 minaaminatti hin xumurtaa jechuudha. Hojii sana hin xumurtaa la hin jammartaa sa'a meeqa sa'a 2 aga 2 walakkaa hojii jammarta. Sa'a 11 aga sa'a 12 yookiin akka Itoophiyaa akka sa'a 6 hojii cidaatii sana yoo fixe isaan booda madaamiin biyya sanaa ofiif nyaata gootu jechuudha. Ofiif nyaata gootu waan ta'eef yookaan hin gargaarta waanuma goggodhamu wayiitti goote gargaarta. Innaa kanaafuu erga akkas goote gargaarteen booda yookaan nyaata sana hojjetta yoo ta'e illee kunoo akka biyya kanaa lixii waliin gadee oofuu bukoo waliin gadee oofuu hin jiru jechuudha. Rabbinaa nyaata ana sitti argitu asitti argi takka maqaaree takka maqaaree takka miqirsiyyee takka miqirsiyyee hin jiru jechuudha biyya sana. Maaliif otoo jiraateeyyuu jechuudha irraa bitatanii biyya isaan nyaatanii malee cinqiin amma kanaan jiru jechuudha. Biyya kana keessatti nyaanni isaanii irri caallisaa manatti hojjetama jechuudha. Manatti dalagama. Kan manatti dalagamuufis immoo ala irra keessatti dhiqanii faxaarii manatti hojjetama. Piizaa manatti hojjetama. Bakka wannoonni duqeet irraa hojjetamu hin beeku. Keessumaa deemaa fi kana baay'ee jaalatanii. Waan akkas akkasii hojjetama. Galata Rabbii dhufeellee hojii waan tokko waan natti tokko garuu baay'ee natti ulfaate jechuudha. Hojiin kun natti ulfaate yeroo isiniin jedhu hojii ani mana namaa galee fi hojii ani hojjedhuu fi akkaataan ani beeksisuufee biyya kana seenallee nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif biyya tabba'ee biyya sana keessa innaa namni eelee fi guddichaan walitti jedhanii hingatuma madaamii biyya kan akka haadhaatti na jaallattu kan akka bakka haati biyya mashinnaa taate naataan jechuun hin danda'ama jechuudha. Inna kanaafuu haala tokko takka walitti buune bakka biyya sana keessaa bahee gara biyya Itoophiyaa deeme. Biyya Itoophiyaa sana keessa marga seeneen booda torbee lama illee taa'uun dadhabee jechuudha. Torbee lama maaliif fakkeenyaaf waa isin hima maaliif taa'uu dadhabdee mikinaata fi taa'uu dadhabdeef maalii naan jechuu dandeessu. Mikinaata ni taa'uu dadhabeef maali yoo naan jettanii yeroo duraatii fi waaqayyoo lubbuu hacaaluu yookiin immoo hacaaluu yeroo hacaaluu sana jechuudha. Waaqayyo bakka inni jirutti bakka gaarii isaa teessisu biyyeen illee akka salphatu jecha asumaanii yeroo sanaa Juhaar Mahammed illee hidhamee ture. Juhaar Mahammed hidhamee ture. Hacaaluu yeroo sana bakka haala akkamii keessa ture jechuudha. Maaliif waan baay'ee aarii baay'ee natti dhaga'ame yeroo san halkanii guyyaa yuutuuba irratti laayivii waraabaa ture. Ijoollee baay'ee wajjin wal gurmeessine jechuudha. Ijoollee baay'ee wajjin wal gurmeessine wanni irra ture jechuudha. Laayivii waraabaa ture. Mootummaa kanallee qeeqaa ture. Bakka waa baay'ee godhaan ture hin danda'ama yeroo sana jechuudha. Yeroo keessumaa uffata bicaa deeggartoonni Juhaar uffachaa yeroo jedhanii innaa deeggartoonni Jawaarii uffata bicaa uffadhaa yeroo jedhan sana mee viidiyoo sana yuutuubarraa argee fidee isiniif hin gadhiisa daawwachuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana uffata nuti bitiin hin jiru jechuudha. Keessumaa fakkeenya wayii otoo isiniin hime obboleettiin xiyya narraa xiqqoo fagoo jirtu beerutuma keessa iyyuu haa ta'u malee narraa fagoo jirtu yeroo sana jechuudha. Uffata bicaa dhabdee asoolaa guddaa tokkotu jira. Asooleechimmaa asoolaa yeroo isiniin jedhu biyya kanatti hareemii jedhama. Biyya beerutitti hareemii jedhama. Biyya ammaa kana keessatti immoo bakka haniyyaa kan yeroo jedhamtu jira jechuudha.
ta'uusaa halkan uffatamee bulu akkasumas innaa bicaa wayidha guddaadha. Amma maal goote waan ittiin footoo kaatu dhabde uffata bicaa uffatte waan ittiin footoo kaatu dhabde maaliif fuula yuutuuba fuula feesbuuka keenyaa fi fuula piroofaayilii keessanii hunda bicaa godhaa jedhamee ture masara kitaabaa dhaatanii yeroo sana Johaar Manhidhaa keessatti hordofaa ture akkaataa deeggartoonni isaallee isa deeggaranillee ishii fuudhaa kan sagantaa kana baase እና yeroo sana waan uffatte kaatu dhabnaani battaaniyyaa guddaa sana dogoleessitee kunoo akka nama baadiyyaa yeroo qorra keessa dhaabatan fooxaa uffatanii dhaabatanii innaa isa uffatte kaatee feesbuuk irratti poostii gochaa turre isiniin jedha. Innaa maaliif isinii taate kana muluuyyuu namni obbo Yesuudhaaf biyyaa biyyatti daddarba deebisiitti immoo haalli jiru jireenyaa erga biyya seenellee maaliif yeroo sana naannaa nan itti dhaladhe yookiin safaran itti dhaladhe sana nama na beekutu jira jechuudha. Yeroon qaxxitaa laayifii dabarsaa ture yeroo sanatti namni biyya keenyaa kan poolisoonni bulchaa gandaa aanaa bakka tokko osoo jiranii qaxxitaa liifii dabarsuu sana akkuma jirutti aanaa fi gandaan tokko ta'anii mana nyaataa haa jiraatan ni beeku. Achumaan qaxxitaa na arganii bakka keessumaa waa'ee saba biraa irratti illee kaaseetiin hin ture yeroo sana uummata keenya miidhaa turanii warri kaabaa kuni warri ka'ammallee nurraa hin deebine ammas wanni isaan nurraa deebi'anii hin jiru. Video sana obsaan eeggadhaa isiniif biraan hingaa waraabeetiin jira viidiyoon sunillee isin qaqqabsiisa jechuudha. Yeroon viidiyoo sanaa himanne naraasi yeroon viidiyoo sanaa isin qaqqabsiisutti yeroon viidiyoo sana isin qaqqabsiisutti jechuudha. Sirriitti naaf daawwadhaa, laayik naaf godhaa, sheer naaf godhaa. Innaa kanaafi warroonni viidiyoo koo kana jala jirtan garee tokko keessa jirru karaa deemaa turre bakka sana geenyee duwwannee viidiyoo tiyya waraabbadhee bakka qabadhee nin jira simbiraan hingaa kabajaa fi jaalalaan viidiyoo kanallee sheer laayik gochuu hin dagatiinaa siniin hin jedha. Innaa kanaafuu keessa waan deemaa jirruu fi makiinaan ol qabee gadi nu qaba siniin jedha. Mata dureen irraa gara mana meeqatti hin deebi'e eessan ga'ee eessaan deebi'ee bakka har'a oolee sinitti himee Beeruut keessa akkaataan itti jiraadhe sinitti himee Beeruuti maaliif akka biyya gale sinitti himee deebisaati immoo maaliif immoo akka biyya keessa hin teenyellee mataa sinii qeeraa innaa yeroo biraatiif immoo jechuudha. qabadhee viidiyoo isaa isiniif deebiin dhufa እና maaliif harkaan na barate ta'uu bilumataa kana qaqqabachuu maasiniin jechuun barbaada. Namni akkuma dura siniin jedhe namni kamtuu irratti dabalata akkuma hidimeen namaa guyyaa guyyaadhaan dabalaa deemu yaanni keellee dabalaa deema. Akkuma barri dhalootaa keellee dabalaa deemu ati akkasuma yaada kee dabalachaa deemte jechuudha. Maaltu dabalachaa deemta yeroo siin jedhu namni kamiyyuu guddina kan inni yaadu dachii bakka gaarii ga'u maatii isaa gargaaru of gargaaru ofiin siraataan of qabu
keessa jiraniif akkanitti fakkeenya taanu hiriyoota keenya hiriyoota keenya biyya keessa jiraniif fakkeenya akka taanu kan biyya alaa keessa jiraniif illee akka fakkeenya taanu asumaan dhaamsa biyyan sinii dhaamuu barbaada. Maalifi namni kamiyyuu kan hojjetu jijjiiruudhaaf kanaafuu warri hojjenne jijjiirra jennee biyyaa baane maaliin akka jijjiiru biyyaa baane dubbiidhaan of jijjiiru biyyaa baane moo miidiyaadhaan of jijjiiru biyyaa baane moo hojjenne maallaqa qabannee of jijjiiru biyyaa baane filannoo keenya tokko keessaa tokko jechuudha. Filannoo sunis immoo maali hojjennee maallaqa argannee walitti qabachuudhaan birrii tokko saataatu birrii lama saataatu birrii sadi saataatu walitti qabannee of jijjiiruudha. Innaa kanaafuu asuma irratti of jijjiiruu jechuunis maal jechuudha oo jedhame haala baay'ee keessa deemuu dandeenya. Innaa kanaafuu hundumti keessanuu kaayyoo qabannee biyyaa baanee hin dagatiina. Har'a waan meeqatu nu gowwoomsuu danda'a jechuudha. Har'a waan meeqatu nu fudhuu danda'a jechuudha. Nama yeroo ati biyya keessa jirtu nagaa rabbii si gaafanne nama ati biyya keessa jirtu gotoota dhiqattee kan karaa sin kaafu kan lafarraa ol hin qabne har'a jechuudha si fincitaa siin jedhee si dogoggorsiisuu danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu keessuma warroonni yuutuuba, mesenjerii, feesbuuka, telegiraamii wannoota kana fayyadamtan dhaamsa seenee dhaamutu jira. Maalifi warroonni feesbuukaa fi yuutuuba seenee jechuu osoo taane yuutuuba irraa kan hojjetee maatii isaa jijjiiruu miidiyaa isaa guddifatee biyya isaa fudhatee warroonni yuutuuba irra dalagan malee ani warroonni yuutuuba irra dalaganii janjanaa maammadoo barbaadanii natti hin fakkaatu kamataa xiyyaatu isin garuu akkaataa laatu hin beeku. Maalifi warroonni calalamanii keessuma calalamanii gara yuutuuba irratti dhufanii warra yaada gaarii qaban kamataa xiyyaatti warra yaada gaarii qaban jedheetu ni yaada. Maalifi otoo janjanaa barbaadanii feesbuuk irra hin jira, mesenjerii irra jira, iimoo irra jira garuu namni har'a እና ከስፈካተ ሲንንዳ አማ ገረመናት ያቻት እንግራን ለይቱ እና ወሮኒ አኩማ ነመ ሲንጀለ ወሮኒ ዩቱበር ፈኒ ወሮ ያዳሪ ፈኒ ወሮ በቃ ጀንጀናራ ቢሊሰታን ፈካዳ ከታ ፎቲ ቢሊሶ ሶን ታያኔ በቃ ፈከኛ ዩቱበር ኮንተ ዩቱበር ሰነ ጉድሱዳ መስዋዕቲ ባየ ደደብ ባየ ጋፈታ ኩኖ ወሮኒ አማ ፈየደማ ጅራኒ beekamu kan hidhamanii karaatti dhiisan jiraachuu danda'a rabbiin jedha. Akkaataan yuutuuba kana guddisee asiin ga'e osoo isinitti ga'e rabbii gaafa tokko viidiyoo isaa isin hojjechuuf hin hafu na viidiyoo isaa isin hojjete isin biraan ga'a jechuudha. Akkaataan itti guddisee gara maatii yuutuubaatti darbe jechuudha. Innaa sanis immoo akkuma kanaa harka osoo kenniin sarraatanyaa wajjiniin hojjetanii harka osoo hin kenniin warroota mana madaamii hojjetanii harka osoo hin kenniin jabaatanii cimtanii jechuudha kan hirriban otoo deemaa jirru baasii keessatti ijoollee harcaamee jira shaanxaan hafe nama kunoo deebi'aa jira shaanxaa keessaa dhayna siniin jedha. Beri sini tenang di sini lah bisa. Nah, akasi sini jeda ugawa kakatan itu jeda kata kaba. Rabbi baik jeda dari amale garu ka hata mati ergatate ko saat ingku kada hidup video ke sana nama si ke video ke nama si tabaci itu biung ke dan kopi ila ko jitu na video dah nama kada rabbi dari rale dari betul lama ni kana YouTube bisa jechuudha. እና yoo waan kana bakka ga'e sakkatti immoo nan gadheetiin ni yaada. እና kanaaf qulqulleessanu akkuma ani citee akka hin kennu jedhe jechuudha. Akkaataan itti dammaree
guyyaa argadhe yeroo noon argadhe akka diraamaatti sinii hojjechiisu jechuudha. Ijoolleen na bukkee taa'ee jira. Naaf akka ijoollee seenaa jira sinii jedha. Naa seenes rakkoo hin qabu. Naa akkas fakkaataa sinii jedha. Hundumti keessanuu harka hin kennina. Bakkeedhaaf kennina. Jabaadha sinii jedha. Maaliif waan tokko jammartan taana ruuzi nama macheessaa isaanii jedha namni intalli sarratanya daa'imas keessaa baaste wanni irraa fatte shaantaa irraa fuutee baate jechuudha. Innaa biriyaanii nyaattee machoofte jedhee namicha jechuudha. Innaa akkasii jedha mootiin alaalee fannee bakka duraatti deemne ani akkas fakkaataa sinii jedha. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo akkasumas nagaa sinii gaafadha. Bakka jirtanitti kan biyya keessa jirtanillee kan biyya alaa jirtanillee hundi keessanuu jechuudha. Bakka jirtanitti mana jirtanitti lafa jirtanitti nagaan waaqayyoo sinii haa baay'atu siniin jedha. Warroonni waaqayyoo nagaa inshaallah sammuun isaanii sirrii hojjechuu didee baay'eetu jira jechuudha. Ana nama mucaan wajjin mana barumsaa deemu kuni annaa uumaa rabbii haa ta'uu kan ta'uusaa hin beeku dubbachuullee hin danda'u jechuudha. Nyaachuullee hin danda'u jechuudha. Keessuma akka jirutti maalumaa ta'uu mucaan kun jechuudha. Innaa kanaafuu kun uumaa rabbiiti waan godheefis illee waaquma beeka jechuudha. Hunduma isaa waan uumeef nuunis immoo waan akkatti fayyaa godhee nagaa keenyaan uume sababa qaba. Innaa hunduma namaas immoo sakkan dhiyeessee sakkan barbaachise sakkan dhiyeessee akkaataa meeqaanidha jechuudha. Uumaan waaqa kanaayyuu innaa kanaafuu fayyaa keessatti gammadaa isiniin jedha. Fayyaan namaa immoo barbaachisaadha. Akkuma fayyaa qaban fayyaan qaba jedhanii boonuu osoo hin taane fayyaa ofii akka angulaariitti eeggachuu jechuudha. Akka angulaariitti eeggachuu yeroo isiniin jedhu killeen tokko yoo nama harkaa buutee cabdee killeen sun deebitee killeen kaabu jechuudha. Cabde kanaas baddeetu waan amma immoo fayyaan keenya killee waan taateef akka killee sanatti kunuunfachuu qabna isiniin jedha. Sammuu keenya eeggachuu qabna. Biyya ormaa keessa jirra hin aarinaa. Madaamii walitti kan hin aarinaa. Sarraatanya mana keessa jirtu yoo walitti hin aarinaa isiniin jedha. Innaa kanaaf gara manaatti dhiyaachaa jira amma. Innaa akkuma nama dhaabata isinii dhaame nagaa fi jaalalli bakka jirtan isin qabaa jiru. Viidiyoo kana immoo warroonni biyya keessa keessanii biyya alaa keessanii biyyoota garaagaraa keessatti facaatanii jirtan yoo dhaggeeffatan waan tokko waan barumsa irraa argattan halluu hin qaban siniin jedhaa tokko keessatti gaarii siniif haa ta'u siniin jedha. Innaa warroonni dhufanii dhaggeeffatan sheer laayik kooment gochuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanu walitti deebina.